Hirraan isin galatoonfadha. Eega rabbii guddaadhaatiihi naa galatooma'a. Barakaa soommanni ramadaanaa qabu. Rabbi isin yaa hannu jecha'a. Khaleelatul qadriin qabu. Rabbi isin yaa hannu jecha'a. Waan kannitan ammoo Rabbi isin hin dhorkin jecha'a. Tasamii isin haa buusu jecha'a. Tadachii isin haa baasu jecha'a. Tarka namaa jirtu Rabbi isin harka haa baasu jecha'a. Naa galatoomaa isiniin ja'a. Eegaan galatoomaa jee kana boodaan wanni isinii dhaamu baatii ramadaanaati. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam khurna duraarra khurna idduu irra jabeeysa. Khurna idduurra kaboodaa kana irra jabeeysa. Inumaa jabeeysuu bira kutee haaskaa isaallee masjida galchaa. Tanaafuu warra masjidaan dhabamneet Rabbi isin haa godhu. Walumaanuu nu haa godhu. Warra barakaa ramadaanaa arkate khaleelatul qadrii arkate Rabbi waliin nu haa godhu hunja. Laylatul qadriin ibaadaa baatii 1,000 caalti. Baatiin 1,000 amata yoo deebisan ama 83 fi baatii 4 faana ta'a. Warra san arkate Rabbi nu haa godhu. Ammaas wanni isinii dhaamu eegaan aqiidaa amantii isinii dhaame booda tokkummaan isinii dhaama. Tokkummaa jaarmaya guututti takkaahuu dagatti jaarama. Sanbira kuttan afran qallo jaarama. Sanbira kuttan bareentuma shanani jaarama. Sanbira kuttan oromumma jaaramaan isiniin jaa. Maalifiif waanuma namni keenya hoddummaatuunihi gargaarsiniis namni hodduun hogguu waa nama gargaaru nama hodduudhaaf sablotti yoo tablo walgeessi ammaas wahi namaa gooti jaarmanni keessan haa jabaatu ammaas haa babal'atu keessoodhaas qabaadhaa al-khusuusa jaarmaya khaasii qabaachaa jaarmaya aammii qabaachuudha qabdanii. Gargaarsi keessan amma duraas hin goomu madarasaa isin tujaara mustashfaa isin tujaara masjida isin tujaara rakkataa isinii cinaa dhaabbata munashidoota qaceelloo gammachiisuu keessan kanaa jecha wahirraan gammade kanin anuu akkasii isinirraa gammade rabbiin guddaan gaafiin qabu rabbi isinaa gammachiisu jiruu dhabaman qabne jiraadhaa fayyaa dhukkuban qabne qabaadhaa qabeenya dhaban qabne qabaadhaa naa jiraadhaa wal qabaadhaa jechaa. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا خينيا وامتش خينيا أواتي رفو إساتي فدو غلطومي يعني أكبا غمجيستي ورمانا خنا بكبوئي بكا أستاذ أنس محمد اللي بكبوئي غلطومي جاني أستاذ أنس محمد اللين شيخا غلطومي أسمان أرى سغنتان شابسا دوان تاتيب شيخا كانوا غلطيفتو بربانا إيغا غلطيفنا شيخا بودا سغنتا خينيا خيغا اللوتها أستاذ أنس محمد مايكي بندو شيخا نو غلطيفتو بارك الله فيكم. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بران درس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي ججا أبليان كيا خنفورة خنرت الباني ولين اسم الله تاجر روفي ورجال جرتنيس وندي خيسانو غلطو ما اسمي ججا عالم خينا با خينا شي موسى سوالا ساعة ناني فكابني سجنتا تينيا لتركمني أبليان كيا يادا تشيسني دعائز براني في ججبي سويسانيتي guddaa haa galatoomanii jenna. Sheekh Muusaa jechuun nama qaamaan jaarsaa khayaadaa namoo dargaggeessaati. Rabbiin umrii isaanii dheereessee barakaa keessa nuuf haa namarraa fayyadamu haa taasisu. Sa'a tanatti asin wajjin argamuun isaanii hangam takka kan nu kabajan hangam takka kan nu jaalatan hangam takka dhimma hawaasaatiif akka isaan dhimma waan nama agarsiisudha. Inshaallah ta'ala nus womarraa baranna namni guddaan nama dura jiru silaahu gochi isaatis jechi isaatis namaaf barnoota. Akkuma nulleen xiqqaa naanu yaamu guddaa naanu yaamu beekaa naanu yaamu wallaalaa naanu yaamu nama keenya kamuu qabanyee bakka isaan irraa nu yaamanitti argamnuuf waan akkasiiti barumsa nuu dabarsanii rabbi jazaa isaanii haa kafaluun ja'a.
Sheikh Musa su'ala leenjaa kallo Oromummaa isaa filanne jedalloon irraa murguu sin dandeessu abaash jalloon asli Oromooti ilmi dagaa kallo Oromoo qulqulluu gurraachomtuus kalloon waa Suudaanii miti ilmi Abraan kallo waddaa qaamaaloo waa Suudaanii miti ilmi Abraan kallo waddaa qaamaaloo gaafa abay Suudaan yetteen akkas jennee turre sheenitti koo gurraachomina keessa guddinallee qabanii garstichi dhiyaatan waan ta'eef isinis ilaalteetu waan jettee jette akka inni immoo Suudaan hin ta'in akka keenyaa mirkaneessuuf inanis gaafas waan san waraabee ture akkasii sheenni keenya guddaa haanuu galatoomaniin jaa inshaallah boodarraan deebi'ee bagammachiisa. Galatoomi isheen waan keessaan naan ja'an asumaan dhaamsa dabarfachuu barbaada. Abu Sabraddiin chaalenjii keessan isinirraa qeebaleetiin jira. Du'aayii silaa gama buutaatti namaa godhanii duratti isinii godhe noof qolchaa chaalenjii keessan itti fufaa ja'an waa hunda guyyaan keessa hubachiisa sheekaa waan taateef chaalenjii maqaa sheeka keenya sheemudha su'aalaatiin. Maal Allahu Akbar. Sawa illa abba takbirtaa jirraan fadhee bar Allahu Akbar. Simannaa sheeka keenyaati gaadhugaa rabbi. Yoo asii ilaallee jiraate jedhiin bar sagalee raaqan na fadhee boodaan itti dhukaasaa. Dhaamsa ajaa'iba. Jaalala agarsiisaa jirtu. Uummataaf dhagayamaan jirtu nuuf dhagayamti malee Dhagayamaan jiru? nu bira dhagayamta malee uummata biratti hin dhagahamtu. Yaa subhaanallah. Aboo carraan irraa fudhadhu akkas taatu. Akkamiin godha? Okay, jara keenya nu dhagaysanii amma Abu Sabraddiin ni dhagaysanii saa toltee jirti. Mee amma dubbadhu. Sagaleen ni dhagaamti? Ni dhagaama warri ati lakkoofsa barree. Lakkoofsa Mee ni dhagaama warri hin barreessu. Amma bu'eetiin deebi'a. Amma tolee jira. Amma ni jira. Tole. Maaliin jechuu barbaade obboleeyyan? Ustaadaanas jaalala gartee isaa qabdan insha Allah itti agarsiisaa jirra. Yeroo guyyaa irraan tanaa jechuudha. Kan irraa kaasee jaalala ustaada keenya qabnu hundi keenya hawaasni keenya agarsiisaa jirtanii humna galatoomaa isiniin jecha chaalenjii sheeka keenya sheeka sheetanii shee Musaa Su'aalaa eegaluu kaaneeti yeroo nurraa dhumtee har'aan tanatti baallamannee maqaa sheeka keenya sheek Musaa Su'aalaatiin akkaawuntii ustaadanas taaktiif taatee insha Allah gartee mee eenyu nu himuu danda'a akka egaa sanitti Hamza. Akka edaa sanii namni nu himu Hamzuma haa ni beekaa bar. Akka edaa sanitti wanni nu qopheessi akkaawuntii qopheessi nu gartee wanti jechuudhaaf. Akkaawuntii ni qopheessa kun ola akkaawuntii naniin qaba. Akkaawuntii isin achi ilaaluu qopheeffadha. Warri eebirii illee qopheessa maqaa Sheekh Musaa Su'aalaatiin edda hara dhaabnee mitasaa bariisaa taateeti har'a inni nu dhufe maashaallah. Akkaawuntii saniin ol baafama. Mee takka dubbadhu jara nama sagaleen tiyya dhagayamte. Hoodha maayikii. Shayinii hanguma nuti hawa Abu Sabraddiin ol deebisa amma ol lamaaftan. Abu Sabraddiin bakkatti ol deebisa habiibi. Haraan abshiir. Kabajamoo Tole habiibi. Shayinii dhufaniituma kutan du'aa godhanii duruu kutanii samaraan hin dhaqqabanne. Ani gamanaa waa lallaalladha jeen gumaan achi kutetti wal dabarre. Shayinii yoo as jala nuu jiraatan yoo daqiiqaa 30 takka daqiiqaa 40 nuu kannanii nu waliin ta'an ni gammanna ture sila. Chaalenjiin sheekaa akkasii yoo taate bu'a qabeessa nuuf taati. Yaada kiyya. As jala jiranii. Shayinii yoo dhufanii daqiiquma 20 takka 30 nuu kannanii daqiiqaa 20 fi 30 keessatti chaalenjii isaa sheeka if duratti ilaalaa. Chaalenjii sheeka keenya nam beeki waan takkaatu jira. Waan harkaa godhanii fi wanni harkaan goone takkaa miti yeroo hunda. Sigalee. Tanaaf arkaana ihsaanaa keessatti maal jaan? Fa'bud rabbaka
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والنساء وانتنا قبدي بيخا أما بكا شيني جلو خانتي وصو شيني أركوتي في يرو شيني نقر تكام بيخ ما بيختنا رب ما نما خيسا خاي منافق ما سيبتي بيخا وديتون وربين المنا ما خانا خيسا خاي تساني شيني خيني يو جراتي والنودي بيه سلا أجائب أجر أجائب كم أجائب جالة أمني شيخاك بوسني أجرّا ونمان كنو كسي سرويتي يا دخية تاو دندي تاو دبوس دندي يا دخية خن أبا كم مجلس يوان كانوا نوصل رئيس بريدا challenge شيخا إف مبيرا خينيتي شيني خيسن مكا شيخا خيسني تنور شيخا خيسن جالتن أي بنا شيداتي نياتا ناكم غوتاني شيخا ركا كاسيتا ميكا بيتن كاسيتا كودن شيخا كننا خورنان ركد ديفتمو harkaa bittan jennee gaafa kaasita tokkicha yoo feene 200 gurguranna abbaan sheeka jaalatu nurraa bitataa kaan lakki sheeka irraa 200 walitti inshallah gurguranna bibi bar innaawaa jechuu fadheetti innaawaa jechuu jis takka namni tokko yeroo takka inshallah normaala sheeka nu dawwala nu akanu deebi godha daqiiquma 15 illee Laki shayni daqiiqaa soddomnuu faa kannu yoo danda'e daqiiqaa soddomnuu faa kannu. Dubbiseetiin jira. Akkijaan. Hin banadhuu cufeetiin keessa ta'a. Daqiiqaa 15 booda. Dubbiseetiin. Viidiyoon banadhuu Makaseen irraayin viidiyoo. Dadhabbii qaba rakkoon qabu oshir asuma nuutee nyaanu waan gaarii Wata rakkoon qabu. rakkoon qabu lakki nuti min jalalu jira bar jeni cabsaadha enne malee ustaadana sin nama najjabaati sheemusaa su'aalaa qoma ballataa bar amala nabi muhammadi beeytaa xiqqaa fi guddaa wajjin dhufanii taa'uu danda'uun kun dubbii laaftuu miti wallahi akkasi hangasuu deeqaa 15 boodanii dhufanii hangasuu nama dabala. Hamza ummata kayya ustaasota keenya wanni hin jennu Hamza namoonni gurguddaa as jala jiru yoo galchuu feetan nuti gabbuunaati jala kana teenyee isin dhaggeeffannaa yoo ol deebi'uu nu feetanii yoo nu hamtanii hawwaanna kanaafuu akkuma walii aanuun akkuma waliif mataa laafnuun wal jalaa gabbuuna akkas godhe Hamza kayya yoo nama meebi ol baasuu feetu jiraatti. akkana laal nutis bar wal jalaa gabbaa deemu numatti keenya sabbunaa yaa abshir waan bareeddu jette galatoo akkasi Hamza kayya abshir Habibi. laal akkasuma lakki waluma Amma jalaa sadiin guune ba hamza mee dubbata tara laqa. namni 2000 istaak ta'e moo ijati yasa mee tara takka tara takka ki gootan sakam godhan hamzaa meeratti akkam godhaan jaa usaatuma tattaa yaa'in amee usaa tattaa walolaan 800 seenan ammallee usaatuma tattaa isin warra biraan dhufa wal jalaan deemina arragaa keessatti waa isiniima jara keenya namni tokko nun dhagayini gurrattiin isiniima dhagayfadha chaalanjii birrii miliyoona tokkootu jira ta hamzaan itti hoofiyaa baasuuf jiraatu Ya Allah. usaa dhagayfadha ana keessan jiru hamzaa hajiyarra hoofiyaatti Malee kan nu qoy inni malee akka qoqqenna dibata. walakki ati namni san gammachuun xiyyachi keessa naa jirtii je inni falla godheetu akkasi guyyaa tokko namni hundina haa gammadu rakkatanii jaabar Gara sheer godha. Waan ajaa'ibaa na fiddani. Amma ki goona. akkasi ol deemaa jara keenyan dhaabbatee ol deemaa jazaakumullahu khayran ol deemaa mee namu